Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadirtuu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenyaa har'a shiroo barbaree qopheessaa jira jechuudha. Akkuma argitan kana asitti qimamii barbareedhaa fi dhiifama shiroodhaaf ta'u maashina waldaa kee qopheessee jira. Hagaruma viidiyoo kiyyaan wajjin tura shiroo qopheessuudhaaf poroosesii hedduu qaba. Akkuma argitan kana asitti bishaantu naqee jira jechuudha. Atara shumburaa fi baaqilaa waa sadiin walitti qopheessuudhaaf wanni jechaa jira. Akkuma argitan kana hedduu qoshaashaa qaba. Akka horooramee qophaa'etti jira. Akka horooramee qophaa'e daakuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudha. Yoo ta'e qoshaashaa hedduu qaba. Inni kun immoo qimamiiwwan reef daakee fuulduratti argitan sanii hunda isaatu waliin hojjannaa. Gaduma viidiyoo kenna like share subscribe gochuun wajjin tura isin jedha like isin maqaachaa ola sila akkasumas like hin gootan isin garadhee jedhee kalaasammaa isin hin gaafadhu. Rayyaan immoo hedduu rabbashaa akkuma argitan kana rayyaan viidiyoo seensuu dhiiseera gizee mana keessa hojjedhu garuu akkatti azaana godha rayyaan akkuma argitan kana mee bishaan tokkoffaa isaa jalaa naqee jira. Inni lammaffaa kun haala kanaan homaan jedhu wayyaa'ee jira. Ka tokkoffaa akkuma argitan kana biyyeedha. Shiroo achuma bitee achitti namni daakuni jira jechuudha. Wallahi bataam ulfaataadha namni akkatti gizee isa qicee ilaalu qoshaashaa waan qabu hin see'u garuu immoo gizee galtanii dhiixanii ilaaltan hedduu ulfaataadha wallahi yeroo ammaa kana katamaa kamirrattu midhaan shiroodhaaf ta'u akaayamee horooramee haala kanaan gabaa irratti argama garuu irra filatamaan osoo ofii mana akkaatanii horooratanii bareeda garuu immoo baay'ee sa'aatii barbaada. Bittee galtee akooftee deebistee mana baaburaa geessitee horoorsistee galtee dhiixee deebitee ammallee mana baaburaa deebistee daakun xiqqoo gizeen irraa fudhata waan ta'eef hin akaayamee haala kanaan gabaarra qophaa'ee bitee namni hunduu gabaa irratti qophaa'ee haala kanaan bitaa garuu immoo hayyee daawwattoota keenyaa dhiifamaa rayyaan addaan kuchisiisaa itti deddeebi'ee sagalee waraabaa jechuudha. Akkuma argitan kana gizee hojjedhu sozaana godhee gizee sagalee jedhu sozaana godheera. Daa'ima namni qabu viidiyoo jechuun hedduu ulfaataadha. Hundumaaf alhamdulillah rayyuu nama guddateera akkasumallee nyaata laalamee midhaan shiroo. Akkuma argitan kana kun yeroo tokkoffaatu yeroo irraa ganna akkanatti biyyee fakkaata. Hunduma isaatu dhiinee qimamii isaaf qophaa'ellee wajjin dhiinee daa'imni maashinaan inshaallah. Viidiyoo har'a kana keessatti kadaa kulleen agarsiisu maaliif viidiyoo gaggabaabsuun dirqama isa kana speed godhee namni ilaalu hin jiru waan ta'eef viidiyoo yoo dheerate haga dhumaa haga gaafa goysee daakuu yoo itti qaxxaleemmaa viidiyoon daqiiqaa dheeraa ta'a waan ta'eef akkuma argitan kana baaqelaa fi shumburaan dhiqamee jira. Kamitti naqamaa jiru kun atara asumaan immoo argitanii biqiltuu haala kanaan karra kiyya irratti meeshaa irratti dhadhaabee jira. Lafa irratti gizee dhaabe bootan gibbiin kenna xabbaabeedha waan ta'eef nuun gahu waan ta'eef haala kanaan meeshaa irratti dhaabe argitanii siga maxxashaadha. Asitti immoo naana qallaali kanan jaaladhu biyya arabaatii gizee jiru qallaali kanan jaaladhu shaayiidhaan hatta ruuza keessa gootin namittiin ani bira jiru jechuudha. Akka biyya keenya dhufee gabaarratti ka gurguramuun agarre dhabee ture. Eegas immoo bakka biqiltoonni kunneen itti gurguramuun kanatti argee jennaan bitee dhaabee jira. Inshaallah naa qabatti jedhee abdii qaba. Isiin naan qabanne kabiraa naa qabatte isiin garaan guddanne xiqqishuudha waan ani isii jaaladhuufi mala. Akkuma argitan kana kunoo daawwattoota keenyaa dhiqaan keenya akkuma itti fufetti jira amma haala kanaan hunduu dhidhiqameetiniin gara tokko dhishcaa jira jechuudha. Akka argitan kanatti kunoo keessaa baasuu fi amma hundaa bakka tokkotti raree jira jechuudha dhiqee. Rayyuun akkuma argitan kana akkuma hojjedhutti hojjeta. Keessa bishaan keessaa gama tokkotti baafnee goggogsine inshaallah gizee gogeen booda mootu qimamillee haala saniin maashinaan taa'inii goggogsine waliin mayina jechuudha. Waannan qimamii caalallee qulqullinni murteessaadha. Maaliif jettanii namni wanta garaa keetu fiitti gadi nyaatu tokko qulqullina isaa eeguun dirqama jechuudha. Akkuma argitan kana kun haala kanaan qulqullaa'ee jira bishaan qulqulluudhaan irra lollaanee baafnee jirra. Asitti immoo nacci shunkurtii qullubbii dhiifama nacci shunkurtii qullubbii jedhalachuu afaanuma tokko waamee jechuudha. Qullubbii adii fi qullubbii diimaa kana baaroo fi shunkurtii akkanumatti adii osoo hin taane shunkurtii abashaan ni jirti miti ta duraan warri baadiyyaa dhaabee biyya keenyatti guutteerti amma garuu baay'ee guddiidha isiin sun baddeerti waan ta'eef gabaa irra isii itti makee jira jechuudha. Shirootti makoo edha waan ta'eef walitti daakee akkuma argitan kana immoo ammallee irra deddeebi'ee dhiqaa jira. Isallee qullubbii dhugaa dubbachuudhaaf namni waan qoshaashaa qabdu hin se'u wanta akkanatti fayyadaman kan namni waan qoshaashaa qabu hin se'u. Akkasitti immoo irraa taa'ee laatuuf immoo ni ulfaata hedduu guddaadha waan ta'eef nacci shunkurtiin faate xiqqoodha irraa hunda laatuun ni ulfaata qola tokko tokko irraa sukkuumee irraa gatee takka takka ta'e irratti hafte rakkoon qabdu irraa dhiqee itti naqa jechuudha. Fakkeenyaaf amma gabaatti bakki itti azagaajanii jira bakki itti qopheessan jechuudha. Baala irraa gadi isinii malan balanii dhiquun hin jiru. Zanjabila bichaa xiqqoo bishaan xuraawii irraa namaa dhiqanii
ajwa nama dalaza nama cafallaqan jechuudha cafallaqama jedhama min barbaree ta'e shirollee haala sana achitti bakki maashinaan qopheessanii jira garuu immoo qulqullinni hin jiru wallaahi rakkoodha. Kanaaf jecha bitee manatti hin galee haala kanaa bishaan naateetii gaafiin qabu waan ta'eef haala kanarra dhiqaa jira jechuudha. Mi'aayuu olittullee mi'aayuun tirfiidha qulqullaa'uun dirqama. Rayyaan haala argitan kana maxabbataa jira ammallee ni qulqullu ammallee takka irra lolla wada waan ta'eef itti dhiise malee amma rayyaan irraa dhoggu jechuun waan biraati. Xoorinnatii kaasaa waan ta'eef agarsiisanii olii gadaa oofu eegas immoo takka bishaan qulqulluu irra lollaa jechuudha. Asitti immoo akkuma argitan kana shunkurtii isa dhiqesan qimamiiwwan jijjiidha isa dhiqesan hundaayyuu jechuudha. Asitti maashinaan walitti daakamu malee hin gogu waan ta'eef maashinaan daa'inni akka nama warra duraan immoo jedhan cafallaqaami haala saniin cafallaqee goggoiseeti godha jechuudha. Akkuma argitan kana kunoo mabiraatiin deebite dura mabiraatiin jirtu yaaddee ture mabiraatiin deebite waan ta'eef amma ni cafallaqina wajjin. Mee muka mooyyaa ifiidhaame akkasii mirraa muka mooyyatiin mooyya keessatti cafallaqina amma garuu gizeen akkasii hafeera. Baadiyyaa iddoo tokko tokkotti yoo ta'e malee katamaa keessatti immoo akkasii hin jiru. Amma shiroon kun akka inni mixinii ta'uu barbaada waan ta'eef barbaree cafallaqame lafaa qaba. Barbaree cafallaqame xiqqoo hafuurri isaa akka nama gubaan illee keessaa baduuf affanee jira jechuudha. Guyyaa takka akka tolche borumtaa afa barbaree cifliqii kana cilfaa ruuzaa takka itti xiqqoo isii jala dabaleera. Haala kanaan qimamiiwwan san wajjin maashinaan walitti daakaa. Eegas immoo tuyyuu hedduu bareedaa ta'a jechuudha shiroon kun inshaallah yoo natti tole isinitti agarsiisa gizee daakullee yoo natti tole hin garuu gochuu danda'u gizee nyaadhu isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kana kun maashinni kun haala kanaan cefleqqe godhee hunda isaatu walitti naaf daakeera. Amma saanii fudhannee kana keessa gargalchinee kaafii jira waan ta'eef kaafillee haaluma kanaan itti fufnee daa'imni xumura jechuudha. Daawwattoota keenya amma isa kana isinitti agarsiisu mooyaa isin barsiisutti hin jiru dhiifama naa godha. Inni kun isa aashan hojjettu akka ani mana kiyyatti hojjedhudha malee akka ana olitti ka hojjettantu jira. Kan moo kiyyallee hojjenne jiraachuu danda'a hin beekamu inni. Ana mooyaa isin barsiisu osoo hin taane namni mana ofii keessatti waan takka ani fakkeenyaaf gizee biyya namaa jiru waan akkana kan namni hojjetee yeroo viidiyoo gadhiisu mooraalii na ta'a. Na dabbaree dadhabee osoo ciisaa jiraadhellee ni ka'a. Mooraalii naaf ta'anillee guyyaa tokko galee mana kiyya keessattis akkana ta'uu danda'a. Anillee guyyaa tokko galee biyya tiyya keessattis natsaannatiin jiraachuu danda'a waan jedhu natti dhagahama. Isa lammatallee daakee jira. Achumaan oduu kiyya qayyaree jira. Viidiyoon kiyyallee gara dhumaarra deemaa jira. Viidiyoo laayikii godha. Kun akkuma argitan kana qimamiin keenya daakamee xumuramee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kanaaf mooraalii isin turuufi malee qimamii akkamitti akka hojjetatan shiroo akkamitti akka daakkatan isin barsiisuufi miti isiniin jechuu barbaadeeti. Yaada babbareedanaaf kaayaa isiniin jedha koomeentii jalatti ni dubbisaa yaada keessan akkuma argitan kana. Qimamiiwwan xumuramee jira bakka amma shirolleen goggogee qimamiilleen goggogee haala sanii walitti shittaa maashaallah baxxaamitti nama jedha an xumuree jira daawwattoota keenya viidiyoo. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.